Naahudee mimaa ija kee ilaale ati deemuuf kaanaan waan maluu wallaale yoo adeemuuf kaatu dhaggeeffadhu baay'ee si yaada baay'ee si kabajachiisti nagee annatu hin dhufaa baay'ee Faraan akkamiin isteediin takkumti. maal gaamira bira keessatti galee laal gammachuudhaan yoo haati manaa yoo gammachuu nama geesse malee Lucuun kee faraan akkamiin isteediin tamman tanan dikiseen isteediin takkamiin taa'u baatiyaa. suufiyyee dhaggeeffadhu laal yoo adeemuuf Faraan akka yana biraa qotee jira gaa. wal milane wal kufuu dadhabne dirqinaa dabaane naahudee mimaa ija kee ilaale ati deemuuf kaanaan waan maluu wallaale yoo adeemuuf kaatu saagal wal milane wal kufuu dadhabne dirqinaa dabaane naahudee mimaa ija kee ilaale ati deemuuf kaanaan waan maluu wallaale yoo adeemuuf kaatu saagal wal milane wal kufuu dadhabne dirqinaa dabaane naahudee mimaa ija kee ilaale ati deemuuf kaanaan waan maluu wallaale yoo adeemuuf kaatu saagal wal milane wal kufuu dadhabne dirqinaa dabaane nataatamsa'ee akkam gadhee lafaa Faraan na dhaggeeffadhu si filma. Wallahi yoo deemte yoo biyya tanaa deemte akka nama na ajjeesee deemetti si beekaa bakka. Inumaa hayna dhistee deemta. si rabshaa tan jumla kaan misla Ani laal isiit suus wajjin ani asirratti dhaggeeffadhu wallahi nan dhaga'ama illee sila namni wal jaalatu unuma biraan tora garuu gaa haaluma addunyaa kanaatu haaluma jireenya kanaatu nama wal jaalatus adda fageessee biyya adda buusee akkana garaa addaa nama fageessa garuu humaa miti tunni dabartii bira kun Awa dhaabbadhu kaa Suzaan irratti waliin jira bariyaameetu jira. suuzaan baritti hime baranis deemuuf namaa jetti hime bara Dhaabbadhu kaa duuba diyaan isin dhuftee si haalaaltu jechuun. noo isiin akkana laaluun tane Isii duwwaa deemuun garuu ni dabbara kaa farree maal. duuba jarjara uummatni eeguu jira qabbaneessa kiyya biddeen taphachuun hin taatu Awoo ayi akkanumatti jechuun. no Eeguun sirra jiraata garuu maali yeroo dhuftee wallaahi sitti hafe jechuun. amma bara roobsee kiyya karaa eeguu jira jarree dubbadhatiin jiraame kaa amantan suuzaan Dubbattee jirta isaan dawwaliif akkasii hin godhe kaa. Akkatti osoo isin nagarre dhiistee deemuun jechuun ijoolleen kun naacha lafaatee adaamaas dhuftees hin beeka. isa keessallee meeshaa wayii fudhachuu dhufanii isaan isasii kanaafuu carraa kana fayyadamee kan waliin deemnaan aan Dawwal jannee deebiin jiraasi. isii bara tiimeetiin jira dawwaleetiin jira Bakka amma bar dawwaleetiin jiran. lufuttiin jira anis lufuttiin jira aan jette garuu kaayee kun dandeenya kaa duba bilbilaan itti hima roobsan Walumaan hin haa. Dhaabbatu lakkii dhaabbatu roobsan bilbila keeyduu dhaabbatiin kasaa eeggatu rabbi sitaa duuna dhisifa bakka asuutiin jaalaleetti yaa miti gizeen dhuftetti bakka ani dubbisa hin beeka dhaabbatu. bilbilaanis wal dubbisna tiimeetiin jiranis dhufeen aan jette garuu namni bar silkiidhaan waan hin manne waan silaa qaamaan gadi fedhima jiraani. amma tiimeetiin jira akka kiyyatti dhaabbaneessa tiimeetiin jira akka kiyyatti Haa dhaabbatu san gabbaa godhe. Haa dhuftuuti. Bidee dhufte akkasitti illee biraatti deemuun hin rakkoon qabu. amman tana hordoftoota keenya Haa isin haalis dhufte. kaameraa amantaa ol qabadhee as deemu achi mana turetti badheen ture roobsan nagala fiigee rabshaan akaa'u jira Egaa. garuu uummanni dhaabbatanii eegu jiran wallaahi dhaabbatanii eegu jiran Haa nama dhaga'ama taatee namatti bu'aa deemte. no Waan silkiidhaan sitti ni manne immoo waan qaamaan sheegattee waan hedduu haasofte. maaltu natti himate wanti natti himate maaltu jiru Haa gaafarree ni beektaami. Suuzaan jechuun nama si jaallatu. Kanaafuu osoo isin nagarin amma kalee hojii ooltan yoo ta'e har'a si nagarree beeka nama. Yoo itti himte akka deemtu. aboo ammaan tana bilbilee fi dhufuttiin jiran jettee mi bakka Dingatamatti itti himtee jechuun ka yaansi si bira dhuftee qaamaan si gaggeessuu qabdi malee akkama haatee si duratti deemuun na hedduu takka dabbara jeetu jaalladha. no nan barbaachisu masa san nan barbaachisu abba takka nan barbaachisu san amma deemuuf himman tana Bakka amma murteeffate dhaabbadhuuti. Haa dhuftuuti walumaayyuu hin jiru. yoo hordoftoota keenya ani suuzii eeguu hin dandeenye suuzaan yuutuuba sii banneefiti jirra yuutuuba siirraan yoo nan dalagaa tanaa illee biistee asirraa dhabame
akkaataa irra jiru fi haalata irra jiru Suuzaan isin hubachiisti liinkii asirra isinii kaa kanatti takkaffaarra jirtana dhiintanii godhatana irra kattu godhaan chaanala Suuzaan kana sabiskiraayib godhaadha haala irra jiru namni isin hubachiisu Suuziidha jechuudha kana booda yoo hin hambiiste jechuudha kanaaf hordoftoota keenya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa akka nurraan banneen isin hin jaasinis garuutu eeguu hin dandeenye Suuzaan wallaahi eeguu hin dandeenye uummanni eegu jira kanaafu najaan nuuf tura roobsa himan kana haala jiru ittiimii jarjara jira bakka saniif dhaabbachuu dadhabee ittiimii ati naafaa. Ada kamittiin filaaftiim gaarii ture garuu. Bardo amma kakee bu'ee tiimuu hin danda'u ni beektu. Maaliif tiimuu hin dandeenye? Atirra bar jechuun anarra sumaatu rooyyaa dhaabbattee tasgabboytee isitti himtee yoo deemtee irra gaarii ture. Ani tiimuus amma bilbilaan hoggaa ajjaasu maal naan jette farreen deemtu akkamina dhiistee deemtaa naan jirti ni beektaa? Ana kamitti nama sun danda'a. Kanaafuu yoo isii asitti eegee rabshaaf kaawwarra dura deemuu naa wayyan ni beektaa? Lakkii. Ana akka inni furmaata. Hordoftoota kiyya bilbilaan maaliif ni si dura dafee deemuu fadhe dhufuutti hin jira farree akkamina dhiistee deemtaa na dhiistee deemtu naan jette hanga na dhiistee deemtuun biddeenaanii wanti deemuu fi dalagadhu malee hin jiraadhu na dhiistee deemtuun hin taatu kanaafin yoo nama isin dhufte rabshaan biraa uumamte takka kanaafuu hordoftoota keenya hin dandeenyu bakka dhaabbadee isii eeguu hin danda'u isiin eegu maaliif yoo roobsan isiin eegu. Farree wanni akkam jiru jirta qo'eetti naan gallee bara. Amma laale suus dura yoo hin deeme malee. Boorsaa gaddisi boorsaa gaddisi. Dhaabbatu farree jechuun tas gabbaa'ime. Roobsan nan kabajisaa. Rabbi isaan biddeena kee dura isii wajjin dhaabbatiin gaa roobsan. Farree hangisee akkana taatu jechuun akka. Bakka biddeena kee dura dhaabbatiin gaa rabbi isaan suusaan ammaa taasisan. Waan garaa nama baane takka wanta hin ta'in dhiisa kaa. Jechuun boo wayin biyyaa dalagaddeetiin deebi'ami. Namni gisee manaa ba'u deemu wajji wal arkeetii nama jaallatu wajjin. No, waan nagaya? No, Suuzaan nagaya ni yaam jiru. Waan isin anji jirtu nagayame. Farree na dhiistee deemtaa minaa min joo jirte. Rabshaa biraa amti gammoo dhufte ni beektaa? Bikka kana irraa summaan tan sababa kanatti ani karaa farree dhaa harka nan darbiniiti. Amma isin asin na dhufti rabsa nagadhiis karaa bisaa ni dhufti. Ayyaa. Bakka uummanni dhaabbatee robsa nagadhiis gaa rabbi. Robsa nagadhiis haa? Farree dhaa harka nan darbinii. Yaas isin dhufuu qabdi dhaabbadhu. Isin dhuftee akkamitti ni naqa? Suuzaan hin beektu? Waan hin jiru kanaaf hin qabu. Suuzaan amala isin beektu? Hin beeku. Roobsan? Farree. Murteessitee bakka deemu. Bakka murteessee deebitee muraate? Dhaabbadhu mee farree jechuun murteessii waan ta'an murteessin qaba. No nagadis boorsa amma hin deemuuf barbaadite. Kan roobsa ibidina kii dura dhaabbatu jirta bakka. Laakun oduuf jirti isiin dhaabbadhu mee farree. Dhaabbadhu laakun Suuzaan nuuf jirti. Baay'ee jirti irraa gudee dhufuuti. Baay'ee irratti busaan isiidha. Aara bisidaan isin maal eedamma oo bakka Suuzaan yoo sitti rabshaan akka bakka bilbilaan roobsaa biraan jirtiin bakka nagadis. Farree kan hin ta'u waan hin taane murteessin murtee hin taane gisee farra kan. Roobsi rabbi sidaan na dhufte michoon asitti karan dhaabin garbi sidaan ijoolleen si dhaabbatee eegu jirti. Ni diamnaa bakka zura baana. Nama dhagee haasaati nama dhagee Ni diamnaa zura baana naan jiran bakka anis roobsan bakka boorsan gadis garbi sidaan. Roobsi gadis garbi sidaan gadis. Tanama teemalee tanama dhagee soqeeti. Nama dhagee haati koo haa nuusi. Michoon tan ni bilbilaan roobsan jirti man taraa dhufu jirti maali? Dalaala isin tun dalaala bibilesi khiyya. Dalaan Awwaala isaa ani gogaa gama kanatti baabren be khubla hanga amma dalaga da banta wajiro bibilesi khiyya. Joolleen as dhufte meeshaa biraatiif bibilech asin furo dhufte kana keessa hoosi funa sin deemna nan jojjire corraa kana fayyadamuun qabanis. Jechuun isii eeguudhaaf bakka jarjara jirra. No ati waan isi waan jiruudha itti misin dhuftemi. Bakka aan farree akka keetii itti himuun danda'u dhiyoo. Bakka nagadhi sirofo. Farree. Weedha baddaa taa'im mata koo takka. Awwaara bishaan biyyanii ni saka. Awwa farree yoo xiqqoo na beekaa na kan itoo sakan dumaa xiqqoo. Sakan dumaa xiqqoo tamisi kan sakan takka siin kan. Bakka ani rabshaan nagadhi. Awwa dhaabbadhu mee xiqqoo itti mootummaa bakka deemtaa dhaabbadhu. Rabshaan keessa katanatti. Yoo rabis date leestoo. Kun olfee jirti. Eessatti yemmuu deemta? Aan kun didee na dhagahuu didee. Maal jechuudha faraan akkan olii qabna na fe'e. Na dhagahuu didee. Hee boorsaa isaa fudhate. Bakka akka jarraate roobsanis hin eegu jira garuutu maal simiyyee jira bilbilaan. Maal natti himta farhaan? Bilbilaan hanqaan handa fuullee gachuu dadhabde. Ijoolleen na dura deemaaf malee ambiraatti miti. Ijoolleen isin si caalti. Hanqan olii qabnaa naa fe'e farhaan? Simiyyee ijoolleen na dura deemaaf. Hanqan olii qabnaa naa fe'etti. Dawwali jira lalamaa. Abbo na dhaggeeffadhu si hin farhaan hin deemtu si hime. Maaliif? Laakiin
jaalala yoon fi si jibbee fakkiinis bakka akkanaan yoo barbaadde qofa malee na listee deemu inni waan dandeessu. Laale kara biraa yaddee gosi. Saami wala garteeni isii deemu qabdi. Roobsan dalagaa fi deemu wayini biyyaa bi Suuzaan bu'in dalagaa. Eessa deemtaa faraan maal jechuu haydi? Annageeffatu bare. Dalagaa biyya tana biyya sanii malee biyya tana hin jirtu. Maal jechuudha farhaan? Bakka dalagaan as hin jirtu Suuzaan. Maal na dhaggeeffatu siif hinma farhaan an deemu kan deemu nama ka jettu kan yaada deemu if keessa haqiin deemtu bakka dhume maalun. Suuzaan qabeetiin siree gujjiraam Suuzaan. Ammaan tana walii gala. No ammaan tana. Kan dagoleetiif hin jira naan jee. Roobsan maaliif wisiiri boyin sirii sedii mana biddeenaa fi deemaa meen. Arkiin siin jee malee arkii bar arkii. Biddeenaa fi deemalee maa biraatti hin deemu. Biddeenaa deemtaa no garuu biddeenni as biyya tana keessa biyya keetillee teessee wajji dalagachuun hin dandeenye wajji dalaganna keessaa baana siin jenne. Ammas bara wajjuma dalagaa jira. Wajji dalagaa jira malee walaal dadhabni. Na dhaggeeffadhu siif hinma farhaan. Ani wanni akkasii himu yoo asii deemte akka nama na ajjeesee deemeeti bakka. Maal jechuudha Suuzaan? Akka nama na ajjeesee deemeeti. Suusti jedhe dhaggeeffadhu waan takka siin. Waan tokkoon si dhaga'uun Siin jaaladhaa meen. Na jaalattaa namni na jaalatu na dhagaha okay? Dalagan Sina na dhageessita. As biyya san malee biyya tana dalagaan hin jirtu. Arab Suudaan Suudaan ammaan tana ani dhimma biraas keessatti ni qaba. Dalagaa malee. Dhimma biraas keessa ni jira. Dalagachuuf hin deemame. Dalagaa fi jinni si beeka farhaan. Biyya tana keessa teessee dalagaa falaa na dhaggeeffadhu naaf inni. Dalagaa wajjin eegallee qabnaami. Dalagaa meeqa hojii dalagne jenne karoora kaayannee jira. Ati garuu ammaan tana na dhiistee biyya biraa. Dalagaan sana haalli aadaa bijjatu malee deemuun san yoon haalli nu bijjate dalagaa sana eegaluu dandeenya malee akkama lafaa kan farhaan na dhaggeeffadhu si filma. Wallahi yoo deemte yoo biyya tanaa deemte akka nama na ajjeesee deemeetiin si beekaa bakka. Inumaa hayna dhiistee deemta. Siin rabshaa kana jumla qaamis laa ani laal isiit Suus wajjin ani asirratti dhaggeeffadhu lal wallaahi wabillahi yoon dalagadhee jiraadhe qofa atuu waliin jiraachuu dandeenya malee yoo waan hin jedhu mana keessan qabanne akkamiin ta'a. Na dhaggeeffadhu dalaganne wajji dalaganne keessaa baana siin jenne maal karaa manaa nyaara irraa qabalaanee kana yoon dalagaan amma dalagaa dhabaan ta'u jira eenyu irraa qabala Suuzaan. Na dhaggeeffadhu kiraa manaa namna dhaggeeffadhu na dii dalaynaa wajji dalaganne keessaa baana miskiinummaa maali? Miskiinummaa nurraan baate. Bakka biyya san deemtu malee dalagaan hin jirtu. Bakka biyya san deemee dalagaan hin jirtu as dalagaa dhabii bakka asii. Yoo asii deemte naa fi ati adda baanee beekaa. Akkaan du yoo feete qofa yoo deemte si himi. Suuzaan. Akkaan anzuuf ni feeta. Maal si jeessa? Maal si jeessa? Kobaati as maaliin godhamee kobaati jenna hin miidhagina. Itoophiyaa keessaa bahuun deema. Akkana himee. Adaamaa kanatti hin deemaa barfagoo miti biyya amma galama kaatu. Galgala nama dhufu. Akka geessi yoo inni kan hojiidhaaf deemu taatellee. Egaa waan nagaan waan akka nagaan sin gaggeessu bakka. Nan nageessu ati qoy. Waan an sin jawu nageessu. Qoy. Maal jechuudha Suuzaan? Wanni sin jawu farhaan na dhaggeeffadhu siifin hima. Ani hordoftoota ani farhaan yoo arraan tana qaaliiti yoo son godhin yoo deeme xiyyaafita isaa adda muramte farhaan si hime cadheen gama kiyyaan cadhe. Bakka dhaggeeffadhu. Suuzaan. Anfarreen hojiif hin deeman aan jee. Hojii maaliiti? Hojiin sun hojii maaliiti mee? Hojiif hin deeman aan jee. Hin turuu sirraa. Kanaafuu atis nagee maqaa yaada malee. Hojiin sun hojii maaliiti? Farhaan naa himi ammaan san. Suuzaan dalagaadhaaf hin deemalee waan biraa dhimma tokko hin deemu. Dalagaaf deemta? Bakka dalagaadhaaf hin deemalee dhimma biraa kan hin deemuuf tokko hin qabu. Wayini Itoophiyaa ala buutii ma? Itoophiyaa ala buutiif hin deema? Itoophiyaa ala bahuu baatullee. Yoon Itoophiyaa tana ala bee adaamaan tun amma kaatu ganama kaanaan galgala dhufte. Okay? Waliigala jechuun ammaan tana waan asiin jee hin goote jechuudha. Qooyi Suuzaan dalagadhu malee hin jiraadhaan. Dalagattu malee hin jiraattu niin beekaa. Ayyee duuba akkamitti carraa kiyya kana gubuu feeta? Gubuun fadhu. Biddeena kiyya dura dhaabbachuu feeta? Na jaalattee jechuudha biddeena kiyya dura dhaabbachuu na jaalachuudha? Ani jaalalaan sii qabu waan qabda akka ta'e ni beekta farhaan. Jaalaltee ati naaf qabdu biddeena kiyya dura dhaabbachuudha? Ayyee jechuun ammaan tana farhaan ani jechuun nama hunda si jeetiin dhabee ni beekta waa hundaan dhabee ati garuu dalagaa kanaan itti dhabuu diddee jechuudha. Dalagaa jechuun yoon dalagadda malee akkamitti jiraatamee fakkeenyaaf naa beetu? Wajji dalagannee keessaa baana okkee dhageessee wajji maal dalagannee meesatti yaamee meeskisa maal dalaginaa? Dalagaa eegallee sanii jiraami maal taatisa? Suusiyyee dhaggeeffadhu baay'ee si yaada baay'ee si kabajaa suusiyyee nagaan naatu hin dhufa baay'ee. Faraan akkamitti dhageessee deemta akkamitti? Maali miira biraa keessatti hin galeen laal gammachuudhaan yoo haati manaa yoo gammachuu nama geessise malee. Jechuun kee faraan akkamitti dhageessee deemta ammaan tana dhageessee dhageessee deemte akkamiin ta'a kophaatti jira. Suusiyyee dhaggeeffadhu laal yoo ati gammachuu na gadhiisuu baatte wallaahi billaahi anis nagaan bikka san dhaqee dalagachuun fiyyan jiru dhugaan hin siimaa si bu'ee kanaafuu
haadha mana kootan fuulduraan tahee gareetuuti. Anis dalagaa nama dalaguu deemutuun sustiyyaa. Ani dalagaa kanas kan hin dalaguuf siifi simaaf hin dalagaa. Amma fakkeenyaaf naaf tola dhufuudhaaf wayi nu barbaachisa. Ammaan kana keessatti waa takka kan qabu ni beektaan. Sana barni beeku fareen kiyya garuu wanti kizeen ani isteediyeem deekoo baatee asitti kame. Jireenya kiyya kana akka namni gargaaree jiraa jiru kun qabdu. Ayyaa. Baay'ee miidhagu. Garuu fareen kiyya baay'ee bakkaan gaddee jira. No baay'ee gaddee jirti ni beeku qarusiyee. Jireenya keenya wayyeeffachuu jecha yoo ta'e garuu haa ta'u maaliif yoo jireenya keenya guddisuudhaaf ati jechi leexeen nuuf dalaydee keessaa bahuu dandeenya. Haa ta'u. Boon bakka dhiisimman. Boca dhiisi. Namni takka yeroo bu'aa biyya hedduu jira jireenya kana keessisu diyyee. Anis jaaladhee miti si biraa deemuudhaaf. Garuu yoon dalagaan bizii ta'e hordoftoota keenyatti himeetiin jira. Yuutuuba siif banamee jiraami. Yuutuuba kee kanarraa na haalaan irra jiru haa bilbilaan na dubbisaameen. Yoon viidiyoon illee isinii bee dubbachuu dadhabee hordoftoota kiyya. Suuzaan farreen kiyya kanarra jiraa jettee isin hubachiifte jechuudha. Viidiyoon isin gadhiisu isin dhaqqabuu barbaannaan liinkiin as jala isiniif kaa'e kana gattuqaati sabiskiraayib godha chaanaala Suuzaan kana. Kanaafuu kana boodaanii waan viidiyoo isinii hojjetu natti hin fakkaattu. Maaliif? Namni gaa dalagaa takka seenee dalagaa tana keessatti kaameraa ol qaqqabdee haala irra jirtuu fi akkas akkasitti haasa'uun namaaf hin mijatu. Bakka dalagaan biisii taanaan biisiidhaa garuu bilbilaan suusiidhaan haalaan irra jiru ittiin hima suusiyyee. Hordoftoota keenya ammaan kana gaafarreen kun dhiisee bakka adaamatti dalagaadhaaf hojii lagaa dirqama maaliif dirqama jiruutii nutti jiruutu adda nu baasuu deema malee jechuun waan dirqama nutti fi ammaan tana niituba mataa kiyyaa banaddeetiin jira bakka haala farreen irra jiru achirratti kan inni isin gaddeessuu tahaa annaa yuutuuba kiyyaa sabskiraayib godhaan isin jaa har'aan tana bakka jechuun waan biraallee dubbachuu hin danda'u wallaahi nagaa naa turaan bakka cadhee. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya wallaahi na dhaga'amanillee sila namni wal jaalatu unuma biraan tola garuu gaa haaluma addunyaa kanaatu haaluma jireenya kanaatu nama wal jaalatus adda fageessee biyya adda buusee akkana garaa addaa nama fageessa garuu humaa miti tunni dabartii bira kunnee jirra kanaafuu inshaallah fuula duratti deemna kanaafuu Suuzaan homaa yaadini bakka farreen hin jirrettillee nuti saayibootansaa si bira jirra. Haala farreen irra jiru atis gama yuutuubaa keetiitiin hawaasa keessaniif dhiyeessita. Kanaafuu maa yaadini yerumaa fi inshaallah wal harkattanii haaluma jireenyaa kanaa dirqama ta'ee gaa innis jaalateetii miti si biraa deemuudhaani hojumaa fi gaa jireenyuma kanaan tattaaffii boruu keenyaan bareechaa waan jiruuf akkanatti si biraa deema malee sila akka jaalalaatiin garaan jaalalaa waluma biraan tola. Wallee akka malee dhagaame kanaafuu maa tasgabbaa'ee humaa yaadini si bira jiraan siin jaa. Egaa bakka hordoftoota keenya sarree sa'a siddeemuun ta'an yookiis bakka deema uumaa rakkoon qabu waan kaa'atu jirtu siin egaa bakka hundaaf bakka nageetti siin jenna hordoftoota keenya sarree kiyya miira keessaan galaa jira sarree Bakka suusti yoo maatiitu maayyadu bakka. bakka saayiba kiyyaa Bakka nagaan naaf tura baay'een sin jaaladha. wallaahi adda ba'uun ulfaatullee haaluma jireenya adda nama baasa. sarree kiyya bakka deemtutti rabbi si milkeessu. Bakka hordoftoota kiyya naaf Suuzaan addan baane haala yeroo tutu dalagataaf hin biyyaa boo deeme malee isi biraa isi jibbeetii miti. Bakka hadaraa bakka saayiboota kiyya roobse hanqa jirtu. Suustiyyaa akka waa hundaanuu faamilii si birallee dheettee akkanaaf bu'aa qabaattu imaanaa rabbi si kenneetiin jira. Imaanaa rabbi. Homaa yaadu. Bakka ana kennaaf tura. Roobsan. Farreen kiyya na biraa qotee jira gaa farreen kiyya adaama deema bakka roobsan anniisa dhabee jechuu akkamittiin ta'ame jechuun hedduu. Suuzaan
هدو مالين ميرا خيسا قالي والله أنا كانت اللي يعني ترتي فرينا لساني دي مزي يعني يرون أنا ما أنت أنا نافيني ولدي بني زي قمدتي واني كنا أما صدقني ميتا أدبه بانو اللي خافر دي سكة 200,000 درهم دتون أما نبرنجر خباتي أنجر كم وانتخا خباتي انجلتون وسبرا جرا وما جادين تسلطاي أنا أرجفت تخيلت جرين مخانا غرتي غرام فلدرات جرين بريدا كجوان سن لقاخت يادي بيخنا أتي لقى hojii dhaaftu qotu reeyaan deebu. Naam shiraay dhugaa xayti jiru man keenya wayyee suudhaa fi hordoftoota xayyatu akkasumas bakka ani waan farreen raghe faniin tuba khiyyarraan simbeessu taha waan hundaa'u gaamee rabbi wajjin rabbiin haa mijjeessu haala rabbiin haa mijjeessu bakka farreen illee nagaa rabbi milkeessi rabbi isaa nagaa naafitu bakka karaa gaarii rabbi haa godhu farree khiyyee baay'een si jaaladha baay'een si hawaja hordoftoota keenya isinillee baay'ee galatoomaa baay'ee takka isin jaalanna.